Obboleessa koo obboleettii koo dhaamsa guddaa takkan isiniif qabaa adaraa viidiyoo kana waliin argeeffannu. Tan walitti qabee barattoota haayiskuulii waa tokko duwwaan gaafadhe. Nu jibbitu hin jedheen. Qofuma moo deemtadha Mayros? Nu jibbitu hin jedheen. Sin jibbinaa jedhan. Baay'ee nu jibbitu jennaan jedhanii jedhanii sin jaalannu sin jibbinaa jedhan. Baay'ee tan nu jibbitan taanaan baradhaa barnoota dhaabinaa. Yoo barattan bakka nu buutaniit wanna nu balleessine sirreessitu. Hoo barnoota dhaabdan garuu akkasin barbaaddan sana hedduun ta'een duruyyeen nu caale dhufee mootummaa qabateet irra caalaasaa kufaatiin dhufuu danda'a. Kanaaf akkas akkan ta'an baradhaa. Agan yaadadhutti barattoonni Amboo magaalaa Amboo hamma 2006tti guyyaa tokko dunjeeqin barnoota isaaniitti gaafata. Dhugaadha immoo wanna nu balleessine yoo jiraate sirreessuudhaaf barachuu qabu. Hedduun baratiin nu caaluu hin danda'a. Bara 2007 filannoo booda Adaama irratti walgahii guddaa goone barattoota guyyaa 27 moo 8 mari'achiiste gara barattoota yuunivarsiitii 4,000 fi guyyaa kana hunda arraba guyyaa kana hunda abaarsa kana hunda erga fidnee booda dhuma irratti baga hamma kana nu wajjin turtan galatoomaa hin jedheen galatan galchee nu wajjin turuu isaanii sababa kanaan sun hundumtuu deebi'eet miseensa dhaabaa ta'e. Immoo wanni isaan jibbaniif wanni abaaraniif sababa qabu. Sababni sun wanna nu sirreessuu qabnu sun ture sirreessuu qabnaa wanni nu ilaaluu qabnus ture jira. Kanaaf dhaloota irratti hojjechuu waan guddaadha. Obboloota koo egaa dhageessanii ture yaadaa viidiyoo kanarraa waan hedduu barannaa jechuudha. Naannaa keessan hin beeku naannaa keenyatti wanni baratamaa ta'e tokkotu jira. Ekelee hin faa baratanii ekelee hin faa baratanii eessa ga'anii isaan iyyuu dhufanii kunoon wajjiniin ta'aa jiru jedhanii dubbatu. Eenyutu akkas jedhee dubbata beektu ijoollee waa takka hin beekne ijoollee reefuu lafaa ka'aa jirantu akkas jedhee dubbataa jira. Bara akkasii keessa jirra obboleessa koo obboleettii koo. Adaraa keessan waan ani isinitti himu ijoollee dhalataa booddeedhaan jiran summiitti naqna. Wanni biraan yoo hafe ijoollee kana keessa waan poozitiivii wayii keessa kaa'a. Waan gaarummaa wayii taasaa ijoollee kana biratti waan hin taane naasa'ina. Waan baay'ee na dhibu tokkotu obboleessa koo obboleettii koo barumsi koo yoo wanni biraan hafe barumsi koo biyya si barsiise barumsi koo nama si barsiise wanni biraan yoo hafe agartanii abboonni keenya koo waggaa meeqa jiraatanii dhalatanii guddatanii aanaa tokko osoo hin deemin aanaan ollaa isaanii waan akka fakkaatu otoo hin beekin kan du'an meeqatu jiru. Waan baay'ee sin dhibee sin hin dhibne waan baay'ee nama gaddisiisu haga har'aatti illee abbootii keenya yeroo waa rakkatanii dhukkubfatanii yookiis immoo akkaataa adda addaan magaalota adda addaarra deemanii hattu hanna hatee hin beeknetu hannatti shaakala argatanii xiqqaatoo guddatu biyya bartee nama bartee kun waan guddaa miti. Inna eessa geenye ganaa lafa hedduutu naafata. Ganaa barachuun ganaa sirriitti barachuun irraa eegama. Haala amma jiru ilaalaniitu rakkoon akkasii maaliif uumama akka yaadutti beekamaadha akka biyya keenyaatti waama jiruudhas namni takka baratee dhumarratti mindaa qabatee mindaa sanaan of tajaajiludha. Garuu biyya keenya keessatti haalli mul'ataa jiru kanarraan faallaadha. Mindaa qabatanii yoo jiraachuun yerootti ulfaateedha. Garuu barachuu jechuun mindaa qofaaf miti. Keessumaa biyyoonni gurguddatanii biyyoonni sadarkaa guddaarra jiranii dhimma mindaa ilaalanii miti kan isaan baratan. Meestii meeyaadha bilbila nuti qabannu kun teekinooloojiin nuti fayyadamaa jirru kun nama baratee hojjete nama barateetu oomishee kun mee kanan dhiboona. Jecha waa hin baasne waan namoonni taraan mandara keessaa haasa'an fudhatanii ekeleen eessa ga'e ekeleen barachuun faayidaa hin qabu yeroo jettame yoo hin baranne maal fiddu? Mee yoo hin baranne maal fiddu? Yoo hin baranne akka yaadutti yoo hin baranne namni takka hin fuudha yookiis immoo neerumti san booddee ijoollee godhatu lafa qotu seentu bakka akaakayyuu abaabilii keenya wajjin jireenya akaakilee abaabiliin keenya jiraachaa turan sana jiraachuu sanarra kan darbe hiika bira waan qabu waan adda ta'e tokko uumamu jechuudha. Miraakilii waan uumamu waan barumsa addaan kutteef waan barachuu dhiiste osoo barachuu dhiisuun waan adda ta'e wayii waan nama argisiisu wayii qabate itti sokkee. Amma garuu hiriyyaan kee barataa jira barachuu qabda.
itti barumsa akka hojiitti ilaaltee barachuu qabda. Amma rakkoo kan ta'aa jiru uummata hin baranne kan akka isaan nu arrabsan gochaa jirus numa jedhee yaada. Nu qofas miti nurra dabalatee immoo kaariikulamii biyyattis nu arrabsiisaa jira jedhee yaada. Maaliif seetanii fakkeenyaaf injiinarri tokko jechuun injiinarri dipaartimentoota adda addaatu jiru. Injiinara keessaa injiinarri fooqii ijaaru tokko waa'ee fooqii ijaaruu waggaa 5 waggaa baratee ba'ee galee fintibeetiyyuu ni ijaaru jedhaniiti komii abboonni keenya dhiyeessan. Kun akka ta'u godhe immoo barataa san qofaa illee natti hin fakkaatu. Sababni isaas namni piraaktikaalii amma qooda waggaa 5 guutuu iddoo tokkotti waan isan ilaallanne barataa waan isan ilaallanne keessa naanna'aa oolu piraaktikaalii nama fooqii ijaaru bira dhaabbate akkaataa itti fooqiin ijaaramu akkaataa itti daandiin kun hojjetamu piraaktikaliitu waggaa 2-3 achirratti kallattiidhaan jechuudha achirratti dabarse beekumsa ga'aa qabatee akka ba'u beekamaadha. Garuu sanarra kan darbee ofumaa yeroo gubuu tiyooriidhaan waama waliin ilaallanne wanoo ta'a. Ana ofii kurraa kaasee hin sitti hima. An barataa yaala fayyaa yookiis barataa medisinii almost waggaa 5ffaadha. Waan baay'ee isin dhibee isin dhibne pirimeedii gaafa jalqaba seennu waa'ee interpreneurship fa'aa barachaa turre waa'ee hojii uumuu waa'ee akkaataa itti hojii uumuu waa'ee anthropoloojii waan nun ilaallanne dhugaan isinitti himaa waan nun ilaallanne barachaa turre. Bakka akkaataa hin taaneen yeroon kan nama jalaa gubatu innaa kun hin jira akka ta'etti jira. Garuu kun akkasitti naaf obboleessa obboleettii ko yeroo wayii tokko dhufa jijjiiramee wayii tokko dhufa. Amma fakkeenyaaf nama barate malee laayisensii madaldalaa baafachuudhaaf nama barate qofa yoo jedhamu eessa lixxu amma barumsa addaan kuttanii adda waan kan biraa keessa namoonni jirtanii obboloota ko waggaa 12 jechuun baay'ee miti. Waan amma jedhamee amma wannoo ta'amu miti jechuudha. Kanaaf waan goonu haa beeknu. Warri yuunivarsiitii keessa jirus maaliif akka yuunivarsiitii keessa jirru beeku kaarikulamiin biyyattii barumsa ga'aa akka nuni argannuuf yoo nuni yamnallee nuti ofii keenya digaawatu goonee bira ga'uu qaba. Yuunivarsiitii kana keessatti ofii keenya qofaa miti maatii keenya dabalatee kan baran yaaddanii maatiin keenya abbaan keenya bulettiin keenya haati keenya baay'ee nutti dadhaban sun akka nu iddoo gaarii geenyu barbaadu. So kanaaf adaraa keessan ijoollee lafaa ka'an biratti waan hin taane naasina bakka. It is okay. Bakka uumamimi jijjiirami takka inni dhufaa akkasitti yaada. Kanaaf ammallee nuti ammallee barnoota ammallee barnoota. Kan nurraa eegamu kanarraa yoo kana hin taane tasuma uummanni keenya illee uummanni Oromoo garummaa jalaa mbooqa. Barumsa. Mee fakkeenya takka isin fudhadha. Yeroo darbee biyyi Iraan jedhamtuuf Israa'el warra kutaa turaniimi. Biyyoonni sun ikkoo biyya meeqatu gidduu isaanii jira mee yaaddanii ilaaltanii lafa miti kan isaan fayyadaman. Iddoo tokko ta'anii meeshaa isaan dhukaasan kun targeetii qabattee iddoo isaan itti ergan sana irratti ergutaa turte. Kana qotee bulaatu hojjetee naan jechuuf yoo jettan isin. Kanaaf yoo hin baranne biyyi takka sabi takka of danda'uu hin danda'u biyyi takka saba takka jijjiiramuu hin danda'u. It is nothing bakka barumsaan alatti. Maaliif isiniin jedha kan hundumaa nuyi akka diina hedduu qabna. Dinagdeen keenya maal keenya kallattii hundumaan guddachuu qaba. Sammuun uummanni Oromoo ko barattoonni Oromoo ko sammuu dhabanii miti. Sammuu jiiniyeesii sammuu akkamii qabu. Dhugaan isinitti qabu garuu itti fayyadamu akkaataa itti fayyadamuu sanaadha dubbiin jirtu. Afrikaan biyya kun yaaddanii biyya addunyaa kana hundumaa bittee jirtu. Mootota meeqatu jira addunyaa kanarra bittee jirtu kuni baay'ina uummataa mini ko baay'inni uummataa ko biyyoonni Indiifaa Chaayinaa fa'aa kun ko biiliyoonaan uummata biiliyoona tokko tuqaa minaamin biiliyoona keessatti lakkoofsa garuu qabdee bulchitee kan jirtu Ameerikaan kun maal fayyadamteeti sammuu kana beektan beekumsa qabdu beekumsa fayyadamteeti. Har'as ta'u yoomis nama barate kan waan tokko uumu nama barate kan biyya isaa jijjiiruu danda'u nama barate kan maatii isaa jijjiiruu danda'u bakka kanarraan kan hafe is nothing. Kanaaf obboleessa obboleettii ko mee teenya wafaa ilaallu goota nu booddee jiranii waan gorsinu haa beeknu jabaadha guyyaan borii akka kanarraa kanan ta'u chaanalii kiyya kanaaf immoo haaraa yoo taatan adaraa like subscribe gochuun na jajjabeessuun dagatinaa gootaniif galatooma.